Hundabu ifam obbo Baqqaleen yeroo ammaa kana keessa qaamatu gadi ba'e malee yaanni hidhaa jira. Yaanni hidhaa jira malee gaafa galma ga'e ba'e jenna malee yaada hidhaa jiru kana namuu wal hubata jedhee yaada. Obbo Baqqaleen adhaamiti durillee waan isaanii dhiyaataa ture xiqqoo ijoollummaadhuma wajjin waan ta'e nan beeka achirratti hundaa'ee waan waggaa 20 dura waan hin jedhe wahii ammas yaadachiisuu barbaada. Qananii cubbuu jalan daddabuu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waara ulfinaan galmaa'ee seenaan koollee tura. Uffadhee bobbaheen galu taayitaatii ottaan kajeelu qananii quufa qochuma hidhamaa du'aa saamama aanaan jibbamaa sammuun komama muramuu mormaa yoomin ayyamaa biyyaafin dhimmaa sabaafin falmaa. Kanaaf itti aansinee galatooma. Eenyutti dhiphannaan eenyu ballifataa eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifataa eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffataa seera lafa kaa'uun beekaa bira kaa'uun seera na buluu fi seera na bulchuu fi taayitaaf guddinaan wala rakkisuu fi moo tokko ibidda ta'e tokko haa baquu fi kuni gaafiidha sadan kuni galatoomaa kaamil shamsuu jecha lamatti naaf dabalu. كان أستاذك galatooma wantin bakka kana dhaabachuu barbaadeef yaadaan qofaatu hin ta'in qaamaanis bira dhaabachuu koo agarsiisuudhaaf